Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed waa'ee waraana Iraan keessa deemaa jiru irratti maal dubbatan? Bulchaan Itoophiyaa gidduu galabaatti osoo waraanni cimee jiru gara United Arab Emirates imalanii daawwatanii guyyaa sanbataa qe'eetti deebi'aniiru. Bulchaan Itoophiyaa yeroo waraanni cimee kanatti UAE daawwachuun isaanii maal akeeka? Iraanii fi United Arab Emirates gidduu lafti dhiyoodha. Gidduu isaanii lafa bishaaniitu jira. Guyyaadhuma sanbataallee Iraan haleellaa jajjabaa United Arab Emirates irratti raawwatteetti. Gama kaaniin pirezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp odola Iraan akka isheetti ilaaltu haleelaniiru. Miidhaa maaltu dhaqqabe? Gama Iraanis deebiin kennameera. Gama kaaniin michuun Iraan Hamaas Iraaniif ergaa dhaame qaba. Maal jedhe? Viidiyoo kana keessa ilaalla. Ministeerri muummee Abiy Ahmed torban kana keessa gara baha Itoophiyaa erga daawwatan booda Jibuutittis ce'anii turan. Jala isaanii waliin gaafa roobii pirezidantii Jibuutii fi pirezidantii Somaaliyaa wajjin mari'ataniiru. Guyyaa wal fakkaataas ministeera dhimma alaa US Maarko Ruubiyoo waliin bilbilaan mari'ataniiru. Ajandaan isaanii ijoos karaatti gaanfa Afrikaatti nageenya waaraaf bu'uuratti tolchanidha. Egaa kana boodadha guyyaa kamisaa gara giddu gala bahaa waraanni hammaatitti imaluun isaanii kan ibsame. Amma dhimmi ijoo daawwannaan ministeera muummee Abiy Ahmed maal akeekaa isa jedhudha. Deeggartoonni isaanii gootummaan ibsaniiru. Yeroo Itoophiyaan yookiin immoo yeroo bulchiinsi ministeera muummee Abiy Ahmed rakkoorra bu'e UAE'n bira dhaabbatteetti. Yeroo immoo UAE rakkoo keessa jirtu dhaquun isaanii michummaan jabaa qaamolee lamaan yookiin immoo dureewwan lamaan gidduu akka jiru ibsuudhaaf akeekameera jedhu. Xiinxaltoonni gaanfa Afrikaa xiinxalan yeroo ammaa kanatti yeroo balaliin dhaabate kanatti ministeera muummee Abiy Ahmed UAE dhaquun isaanii amanamtummaa isaan hoogganaa biyyattiif qaban agarsiisaa kan jedhanis jiru. Faallaa kanaan qeeqxonni sababoota garaagaraa kaasuun imala ministeera muummee Abiy Ahmed kana qeeqaniiru. Ministeerri muummee Abiy United Arab Emiratetti pirezidantii biyyattii Sheek Mohammed bin Zayed Al Nahyaan waliin mari'achuu dubbataniiru. Michummaa biyyoota lamaan gidduu ture gabbisuu walta'iinsaa fi tasgabbii naannawa cimsuu irratti kan xiyyeeffate akka ta'e barreessaniiru. Akka UAE irraa gabaafametti taanaan garuu dureewwan lamaan waraana adeemaa jiru irrattis mari'ataniiru. Inumaa ministeerri muummee Abiy haleellaa Iraan balaaleffachuu miidiyaan biyyattii gabaaseera. Miidiyaan biyyattii WAM jedhamu akka gabaasetti bulchaan Itoophiyaa haleellaa Iraan kan morman birmadummaa biyyaa fi seera idil addunyaa waan cabseef. Dureewwan lamaan muddamni gidduu galabaa jiru karaa nagaan furamuullee jala sararanii dubbachuu isaanii gabaafameera. Waraana gidduu galabaatti adeemaa jiruun haleellaan Iraan jabaatee keessatti mul'ate keessaa tokko biyya United Arab Emiratedha. Biyyi kun xiqqoo taatus dinagdee guddaa ijaarteetti. Hariiroon Itoophiyaa fi United Arab Emirates keessumaa erga ministeerri muummee Abiy Ahmed aangootti dhufanii haalaan cimeera. Suuraan daawwannaa isaanii booda qoodames kanuma ragaa ba'a. Erga waraanni gidduu galabaatti eegalee ministeerri muummee Abiy Ahmed gara Qaatarii fi Kuweetitti bilbiluun dureewwan biyyoota kanneen waliin dubbataniiru. United Arab Emirates immoo hariiroon isheen Israa'el waliin qabdu jabaadha. Bulchaan Itoophiyaa pirezidantii United Arab Emirates waliin nageenya gidduu galabaan alatti dhimma dinagdee, daldalaa fi misoomaallee dubbachuu gabaafameera. Waraanni Ameerikaa fi Israa'el gama tokkoon gama kaaniin immoo Iraan jalqaban torban sadaffaa seeneera. Waraanni kun waan dhaabatuun fakkaatu. Inumaa waraanni kun itti cimee jiru isaaf kan akeeku murtee jabaa pirezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp fudhatanidha. Odola Iraan akka isheetti ilaaltu haleelaniiru. Haleellaa kanaan maaltu dhaqqabe? Tiraampoo murtee kana fudhachuuf maaliif dirqaman yookiin immoo maaliif filatan? Odolli kun Iraaniif baay'ee barbaachistuudha. Boba'aa biyyattiin alatti ergitu keessaa 90% odola kanarraa ka'a. Kanaaf immoo sababni terminaalatu jira. Bishaanichis gad fagoodha. Kunis dooniiwwan gurguddoo boba'aa ulfaatina guddaa qabu akka fe'an gargaara. Erga fe'ne booda ulaa Hormuz keessa ba'anii gara caalu gara Chaayinaa imalu. Sababni biraa immoo Ameerikaan yoo odola kana haleelte eegduu warraaqsa Islaamaa Iraan ittiin laaffisuu dandeessi. Yoo Ameerikaan odola kana akkuma dhaadatte to'atte immoo gatii jabaa Iraan qabdu jalaa to'attii jechuudha. Ammatti ajaja Tiraampiin haleellaan raawwate xiyyaafannoo waraanaa odola kanarra jirudha. Bu'uuraaleen misoomaa boba'aa Iraan hin rukutamne. Kunis ta'u Iraan akeekkachiisteetti. Yoo caasaaleen boba'aa ishee rukutame akka haaloo baatu dhaadatte. Dhaabbileen boba'aa Ameerikaa waliin hojjetan daaraatti dabalamuu jette. Gama kaaniin imbaasiin Ameerikaa kan magaalaa guddoo Iraaq Baagdaad keessa jiru
haleelamuun isaa gabaafameera. Booda kana Pireezidaant Tiraamp dogoggoradha jedhanis xiyyaaronni waraanaa Ameerikaa qilleensa irratti boba'aa guutan 5 Saawud Arabiyaa keessatti haleellaa misaa'ilaa Iraaniin miidhaan irra ga'u miidiyaan Ameerikaa Wall Street Journal gabaaseera. Gabaasni kun qondaalota Ameerikaa eere. Hamaas immoo Iraan biyyoota hollaa irratti xiyyeeffachuu akka dhaabduu fi hawaasni idil addunyaa waraana kana dhaabuuf akka hojjetu waamicha dhiyeesseera. Ibsa teelegiraamii irratti kenneen waraanni Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti gaggeessaa jiran seera idil addunyaa cabsaa jedhe. Weerara kana dhaabuudhaaf biyyooti hundi tokkummaan hojjechuu qabus jedhe. Waraana Israa'el fi Ameerikaan gama tokkoon gama kaaniin immoo Iraan itti jiran kana jala buunee isin biraan gahaa jirra. Isinis yuutuubii keenya daawwadhaa, sabskiraayib gochuus hin dagatinaa.